Wanti maal jedhu akkamitti hojjetanii ijoollee amma kuntaala 10,000 danda'anii kireessa maali ga'aan akkasii yaasan jira kottu nagaadhaa takkam jira naguma maal abbee akka nama dhimma guddaa qabu bilbilaan na jeeqxee bar maali dhimma cimaa fasi barbaada gaa dhimmi xinnoo hin qabdu atoo bilbileetiin kaaftuun argamtu maayin agartaa ka amma kana mariifuu kireeffanii sirreeffachaa irraa simintooma wayiitti buusuudhaafi inni jaartu baratti simintoonii akkuma warqeellee arguudhamne ta'e kunillee ijaarsa keenya miti kiraadha waama kuntaala 10,000 waan akkasii kana hin qaba jedhanii kuntaala 10,000 inni argattuu kana garuu maali uummatni argamaa inni waanuma argamuuf keessa eegaa waanuma argamuuf keessa amma maaf kenna barbaadatti amma dhimmaaf si barbaadde maaliin dhimmi kee ati waan natti qoostu fakkaata waa'ee kuntaala 10,000 haasofta mana wayii tokko jalqabeeni simintoon gidduutti dhiqqaana qabaa lafitti qabanuun ni beeku yaadattootaa yeroo tokko nan bilbila hin ga'e buusaa hundumtuu hafu maal nan jetti ati ammayyuu na haasofsiisuu biiziidha dhimma xiqqoo dhimmi sun maa inni mana kutaa lama wayiini mana biratti wama mataa kee qaata wayii jalqabeeni simmintoon gidduutti siinoo tokko siinoo lama bara simmintoo kuntaalli tokko birrii 7,800 galeen siinoo gaafadha maali maaf walitti qoosna ani yeroo darbe yaadattoote baay'ee barbaade jechuudha akkas taraa rakkoon qabu kuntaala feerotatti na dhaggeeffadhu ati lafa warra wajjin ooltu wajjin wal fakkaattee kan isaaniitti mul'ata an sana miti kuntaala 3 barbaada yoon guddate immoo kuntaala 5 Inkoostai, kuntaala 3 jecha amma na barbaade bakka nani jiru joortee jawwartee maasgiisee kuntaala 3 na gaafadha. Eessa dhaqu yoo gaafadhu yoo suuqii dhaqxee hin jiruudha. Baay'ee qoostamee ta'anillee sa'aatii malaaqanaa kanatti waan kana ilaaluun dhufe malee asitti iyyuu nan arga. Garuu waan naan kana dura narraa fudhattee turte. Kuntaala 5 irraa fudhadhe maarree yeroo sana amma yoo naatu mani irraa jala uumoo jedhu humna dhabeenyaa badde amma waa kuntaala 3 barbaadde. Yoo injiru dhugaa dubbachuuf maal ta'e beektaa amma simintoon kun akkuma isin jettan kana waanuma salphaadha waan argamu miti. Egaa amma beektaa wanti qaba horii qaba inni daldala ajaa'ibaa turre jira. Amma kanaaf nuti hojii gurguddaa barbaadna. Amma ofii maali gamoodha kan ijaaraa jirtu? Way gamoo mana kutaa laman simmintoo kuntaala 3 hanga 5 hin guunne bitachuu sarviisii jechuudha. Sarviisii. Koshinaa ijaaraa jirti. Medis waa'ee gamoo warri humna qabdee ijaaraa. Gamoo maal akka ta'e beektaa yaaduma dhamaate malee utuu sila bilbilumaan achumatti fixxe bareeda ture amma simintooni ana bira kuntaala 3 waan akkasii sun hin jiru. Amma waa tokko si gorsu kuntaala meeqatu hin jiru? Kuntaala 3 waan akkasii sun hin jiru amma konkolaataadhaan taphlee beektaa amma siinoo 10 siinoo 5 waan akkasii kana yaa bara kana. Hiriiraan amma maal taate maaltu jira? Siinoo. Eegaa. Maal jenna? Amma sarviisii ijaaraa jirtati. Sarviisiidha. Sarviisiidha. Gamoo bara tokko nu ijaarraa isin isarra ijaarradha rakkoon qabu. Maal rakkoon qabu? Ijaarraa garuu amma akka gootu waqtiin isaas waqtii bareeda waqtii gannaati. Dhugaan xiqquma ishee cidii sana rakkatta malee jechuudha. Oqqee kabbootiin keenya manatti ijaaran sana teema gaafanni bilchaatu jechuudha. Sana gootee ma fayyadamuudha malee amma kuntaala 3 jecha maadhamaate injiru qoodana waa tokko si gorsa. Nama siinoo 10 takka barbaadu yoo jiraatte rakkoon qabu. Siinoo 10. Namni sanas hojii kanatti namni seenuu yoo barbaade bilbila kennu. Naa wal barsiise. Malee angalee dhoqqee kuma warra keenya durii sana dhiitee bukee sergiin foolii godhate. San maal fayyaa ta'e.